ስሜ መሐመድ ዑመር ይባላለሁ። የመጣሁበት ቦታ ባሌ ሮቤ አና ደሎመና መከላከያ ዛሬም ተማረከውና የፋኖ እጅ ማለት ነው። በላ ትራፊካ ጭማዳን ጉያ ቶኮቲ ልቡን ነሞታ አፉርተኒ ሰዴቲ ደብሩ አከሱማስ ዱቤ ድንቂ ቶኮ ዳኢምቲ ባቲ ሰዴቲ ቆፍቲ ልቡዳን ሀፉዳ Ikan daw at tota fi hordo to kenya kam naga kisay naging ko kanjala la ka bajaba kisir tani sinala ka bo ikan daw at hordo to kenya odi panno raga ka baba kabane sini yanerra odi panno kenya guya haratin bala trafika cima guya kale samudate akasumas ammotu tate bay ajaib si sofi safute asuma godina shawalita amboti kan argame akasumas motu Dimma wallo irratti oduu gammachiisaa tokko isiniif qabna hamma xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerra keenya. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo keenya jalqabaatiin balaa tiraafikaa dhiyeenya kanatti deddeebiidhaan akka mul'ataa jiru ni beekama. Garuu taateen guyyaa kaleessaa taatee garmaleetti rifachiisaa fi taatee ijoo addunyaa taateedha. Maaltu ta'ame? Baasii yoo xiqqaateen namoota 49 fi sanaa ol fe'ee deemutu ture. Innis eessatti ta'ame? Afrika kibbaatitti baasiin kun lafa dildila yookaan immoo bo'oo irra ce'amu kana meetira 50 ol kan dheeratu yeroo deemaa turetti daandii irraa maquudhaan al tokkotti namoota 45 lubbuu isaa dhabamsiise. Namoota 45 lubbuu isaa dhabamsiisuu qofa osoo hin taane baasiin sun yeroo kufutti yeroo dhuma kufesanitti dhoohuudhaan ibidda guddaa qabsiisee reeffi namootatu bahuudhaaf baay'ee ulfaataa ture. Rabbi balaa akkasii nurraa qabu. Wanti dinqisiisaa ta'e immoo maali? Namoonni 45 lubbuu ofii dhabanii daa'imti tokkottiin keessaa lubbuun bararamuun dubbii ajaa'ibaa fi ijoo ta'e. Innis daa'imti kun miidhaa cimaa irra ga'ee hospitaala jiraachuutu dubbatama. Taateen kun wanti baay'ee nama gaddisiisu namoonni bakka sanatti imalaa turan namoota amantiidhaaf mana amantaa deemaa turantu akka ta'etu dubbatama. Lubbuun namoota 45 konkolaataa tokko keessatti du'uu jechuun hedduu gadda onnee nama cabsuudha. Naannoo Oromiyaa keessattis wantootuma akkanaatu deddeebi'aan ta'amaa jira. Rabbiin addunyaa kanarraa balaan hamaan balaa lama, balaan ciccimaan balaan lama tokkumaa inni balaa ibidda. Balaa ibiddi tokko mana keessatti qabatee gaafa gubate balaa hamaa addunyaa kanaatti akkasumas immoo balaan konkolaataa balaa hamaadha. Rabbiin balaa kana irraa nu haa tikfatu jenna. Hedduu waan nama gaddisiisudha. Rabbiin imala deemnu keessatti of eeggannoo nuuf haa godhu isiniin jedha. Kanuma odeeffannoon ajaa'ibsiisaa fi odeeffannoon hedduu nama rifachiise maali? Asuma naannoo Oromiyaa naannoo iddoo gootaa biyya goototaa keessatti taatee fokkattuu akkaan nama qaanfachiistuu fi safuuta akkatu ta'an. Taateen kun maali? Dargaggoo umrii isaa 20 ta'e. Dargaggoo umrii isaa 20 ta'e tokko asuma naannoo Ambootitti manguddoo waggaa 90 akaakayyoo osoo hin taane kan abaabayyuu ta'uu fi dandeessu tokko dirqiin gudeedi. Dubbii ajaa'ibaati. Namni kun akkamitti gudeedi? Maal hojjechaa ture kan jedhu akka odeeffannetti dargaggoon kun naannoo sanitti nama jala hojjechuudha yookaan gabaree isa jedhamu san qacaratanii nama hojjechaa turedha. Akka tasaa guyyaa taateen kun raawwatamu san hojii hin hojjenne dhugaatii alkoolii fayyadame jedhamu. Dhugaatii alkoolii erga quufeen booda halkan keessaa naannoo sa'a 7tti manguddoo kophaa jiraattu. Manguddoon tun waggaa 90tti kophaa jiraatti. Akka tasaa yeroo tokko firoonni deemanii bira bulaa turan. Guyyaa taateen kun ta'amu garuu firri bira hin turre jedhama. Halkan keessaa sa'aatii 7tti ulaa itti dhahee akka irraa bantu gaafatus manguddoon kun kophaa waan jirtuuf irraa banuu hin barbaanne. Achumaan mana Itoophiyaan beeytanii dhiibee jennaan itti seene. Yeroo itti seenutti namni kun qaanyii malee safuu hawaasaa fixatee kan amantaa fixatee nama akka osoo hin taane abaabayyuu ta'uu fi dandeessu tokko qabee gudeedee jechuudha. Yeroo gudeedaa kana gudeedutti gudeedeetiin hin dheessine waan isin ajaa'ibu. Nama sakkaree miti akka gudeedeen irriba ofii itti fufi. Akka waan gaarii hojjetee manguddoo guddoo hanga dhageessu kanatti safuu naannoo fi safuu hawaasaa cabsee akkuma sana ceese. Manguddittiin erga waan kanarratti raawwateen kaatee warra ollaatti taateen akkana irratti uumame jettee yeroo himattutti warri ollaa marsee gurbaa kana qabuu danda'e. Gurbaan sun erga qabame maaltu ta'ame kan jedhu illee akka odeeffannetti mana murtii Ambootti dhiyeeffamee gamagamamee taateen kun inni raawwachuu amane
akkasumas immootu ragaalee yeroo sanitti uummanni bira ga'e waan jiruuf adabbii salphaadhaan adabame. Dhugaa isinitti hima. Adabbii cimaadhaan irratti murteessan garuu adabbii salphaadha. Adabbiin inni adabame maali? Nama haadhoo fi akka ofii ababii ofuu taatuuf kana umrii ishii malee erga gudeedeen booda namni kun dargaggeessa waggaa 20ti ijoolleedha. Erga gudeedeen boodatti hidhaa waggaa 8 qofaan adabame. Hidhaa waggaa 8 nama kanaaf gahaan turre. Naannoo sanitti maal barata warri hawaasni naannoo sanii? Hawaasni biraa maal barata? Manguddoon kuni gudeedamuu miti sa'a kanatti harka kaasanii irra kaa'atuun waan yaadamuu miti. Nama waggaa 90 jechuun hin heddummaatu. Yeroo ammaa kanatti namni waggaa 70 waggaa 60tti du'aa dulloome. Manguddoontu waggaa 90 geette jirti. Manguddoo hedduu cimtuudha jechuudha. Akkasitti waggaa 8tiin adabamee mana hidhaatti darbatamee jira. Barteen akkana daddarbee kan muudatuudha malee waan hawaasa keessatti baratamee jira. Hawaasni naannoo sanii taateen kun hedduu akka isaan qaanyessee fi kana booda akka hin deebine hawaasaaf dhaamanii jiranii waanuma dinqiitti jennee dabarfanna. Odeeffannoon keenya jajjabaan biraa maali? Haala amma ta'amaa jiru waa'ee Walloo irratti oduu bareedduu takka wayii qabna. Oduun suni maalinni faannoon yookaan waraanni Amaaraadhaa akkuma beekamu hawaasa keenyaa fi mootummaa irratti dhiibbaa cimaa gochaa jira. Kanumaan qabatee amma naannoo sadiin marfamanii jiran. Lolli gara sadiin itti baname maalinni? Uummata Walloo lolli kun maal fayyada kan jedhu keessatti kan dubbannu ta'a jechuudha. Lolli amma eegalame maalinni? Naannoo Tigraayin walitti buutee haaraan uumame. Amaaraa fi Tigreen ammas bifa haaraan lola kaasan. Lolli isaan kaasan maali? Lafa daangaa irratti amma dura Tigraay lafa keenya jedhanii fudhatan naannoo Amaaraatti mootu lafa san kaartaa ofii naannoo Amaaraa keessa galchuudhaan mana barnootatti barumsa eegalanii jechuudha. Yeroo kana warri Tigraay wanti kun ta'uu dhagaamee akeekkachiisa cimaa kenneef. Akeekkachiisa isaan kennan san fudhachuu dhabuudhaan waraanni cimaan Tigraay irraa itti buqqa'ee daaraa wal godhaa jira yeroo ammaa kana. Isa qofaa miti. Jarri hin beeytanii Amaarri Tigree akka du'aatti sodaatti. Isumaayyuu mootu gonkumaa waliin galan isaan hadhaa seenaa akkuma nuti Oromoo fi Amaarri waliin qabdu kana Tigree fi Amaarri seenaa hamaa waliin qaban. Jaalalli isaan jidduu jiru tokkoonis hin jiru nu caalatti diina. Yeroo ammaa kanatti jaraan marfamanii jiran. Raayyaa ittisa biyyaatis waanuma kana wal qabatee faannoo balleessuudhaan amma banaa jidduu kanatti argate kanatti fayyadamee faannoo balleessuudhaaf halkanii guyyaa afuufaa jira. By the way, video tokko harka keenyaan gahanne jirra. Video sunis maalinni akkuma beekamutti raayyaa ittisa biyyaa faannoodhaan erga haleelaa jiru. Namoonni muraasni kan booji'amanis jiru. Namoonni booji'aman video isaanii qabna. Video kanarratti kan erga video dhageeffanne kan walitti deebinu ta'a. Video gabaabduu ijoollee Oromoo gaachana biyyattiitii fi gaachana uummata kanaa hin ta'a jedhame nama muraasa booji'anii. Booji'amuu isaanii kanarraa viidiyoo kana dhageeffannee yaada miidiyaa hawaasaatti irra deemaa jiru xiqqoo irraa xiinxalla viidiyoo kana hordofaa. የመጣበትም ባሌ ሮቤ አናደሎ መና ስሜ መሐመድ ዑመር ይባላል። ስሜ መሐመድ ዑመር ይባላል። የመጣበት ቦታ ባሌ ሮቤ አናደሎ መና መከላከያ ዛሬም ተማርከውናል ተማርኳል ማለት ነው። እንትኑ እጅና የፋኖ እጅ ማለት ነው። እኔ 34ኛ ክፍለ ጦር ከዛሬ ተማርናል ማለት ነው። ኦኬ በረበረ ቆይታ ፋኖ ሲይዝህ ምን አይነት እንክብካቤ ነው ያደረገልህ? የከፋ ነገር አለ? ያስቸገረህ ነገር አለ? ፋኖ ያው እንክብካቤ በጣም ከዚህ በፊትም እኔ ያረክን ነገር ዛሬ አርገናል ማለት ነው። ኦሮምኛ መናገር ትችላለህ? አይ ነው በጣም እንክብካቤ አለ። እንክብካቤ አለ። በኦሮምኛ መግለጽ የምትፈልገው ነገር በኦሮምኛ መግለጽ ትችላለህ? ደስ ያለ ማለት የተደረገልን በራስ ቋንቋ መናገር ትችላለህ? አረ ችግር የለም። ያው ፋኖ እና አዳ ባዬ ነው አንከባከብት ባዬ ቆይ እነሱ ጋር አሁንም እንቆያለን ብለህ ነው የምታስበው? ሌላ egaan akka viidiyoo kanarraa hubattanitti ijoolleen booji'amte namoota
afaan amaaraa hedduu dubbachuu hin dandeenyee fi namoota yeroo sanitti harka diinaa waan jiraniif dubbiin harkaa bade fakkaata. Maaltu deemamaa jira? Miidiyaa hawaasaa kanarratti wantoota hin barbaachifne kan afarfamutu jira. Amma ijoolleen kuni dhugaadha akka ilma namaa tokkotti waraanaaf iddoo sanitti bobba'an. Mootummaa bakka bu'anii haa deemaniyyuu malee hawaasa kana hin fayyadan. Maal hin fayyadan? Har'a faannoon gara nyaattii tokko malee uummata keenya fixaa jirti. Jara san dhiibuudhaaf ergaa mootummallee fudhatan deemanii bakka sanii qabamuun namatti dhaga'ama. Lammaffaa Oromummaa walitti qabnaa Oromummaa isaanii amma miidiyaa hawaasatirra maaltu deemaa jira? Muudii itti qabatamaa jira. Muudii itti qabatamaa jira. Mucaa Amaariffii fi Oromoon harkaa wallee maalii marrakame jara kenna. Faannoon sun Oromoo kana booji'uutti sin gammachiisa. Kun waan nama gaddisiisuu qabudha. Inumaa diinni kenna guddaan yeroo ammaa kanatti isaan diinni Oromoodhaa guddaan isaan mootummaa caalaa haqa walitti himna. Mootummaanis yoo diina ta'e garuu daran diinni hamaan isaan. Nuti Oromoon sa'a kana maal fayyadamuu qabna? Diinni diina kennaa fira kenna isa jedhamu san. Maaliif? Jarri kun uummata walloo miidhaa jira. Uummata walloo yeroo miidhaa jiru kanatti raayyaan ittisa biyyaa jira. Fuuldura dhaabatee jira. Wal waraanuun uummata Oromootiif baay'ee bu'aa qaba jechuudha. Kunis immoo ijoollee Oromooti. Muudii itti qabatamuu hin qabu. Wanta akkanaa kun gaarii miti. Inni sadaffaan maalinni uummata keenya kan walloo. Uummanni keenya kan walloo akkuma gootummaan beekamutti waraana gamaa fi gamanaan Tigree fi mootummaa wajjin faannoon gochaa jiru kanarratti dabalata uummanni keenya walloo olaantummaa ofii jajjabina ofii gochaa jira jechuudha. Takkaas injifatameen beeku miidhamaa ofii yaallachaa madoo ofii yaallachaa isa kaan naannoo ofii kabachiisaa akka jirantu odeeffatama. Gargaarsi ammallee kan barbaachisu ta'uu ammas asumaan isin beeksisuu barbaanna. Gargaarsi maaliif barbaachisa? Namoota madaa yaalchisuu, namoota qe'eerraa buqqa'an bakka qubachiisuu fi kan rasaasa jechuudha. Rasaasa mootummaan fuudhee kan fiduu fi miti mallaqaan bitama. So haala kanatti deemamaa jira. Rabbi khayrii nu haa dhageessisu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya an hangammatti kan yosi waliin ture Ready Adam Tube namoonni YouTube chaanaalii keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo taanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii nuuf qabaadhaa. Nagaatti.